Bulchiisa naannoo Itoophiyaa giddugaleessaa godina Alaabaa keessatti roobni hamaan argame lolaa bishaanii uumeen namoonni 5 ajjeefamuu bulchiinsi godinaa beeksisee jira. Godina Alaabaa magaalaa Diijoo fi Qullittoo naanna'ee aanaalee argaman keessatti sanbata darbe kan rooba jandoo roobee lolaa bishaanii hordofsiiseen lubbuu namoota 5 kanaa galaafachuusaa bulchiisa godinaa keessatti itti gaafatamaan qajeelcha dhimmoota koominikeeshinii kata'an Obbo Haaruun Ahmed sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsanii jiru. Balaa lubbuu namaarra ga'een alattis lafa hektaara 30 caalu irratti oomishni midhaan adda addaa faca'anii turan irrattis miidhaa dhaqqabsiisuusaa ibsaniiru. Hanga gabaasni kun qophaa'etti reeffi namoota 3 argamuu fi reeffa namoota biraa argachuuf hojiin barbaachaa gaggeeffamaa jira jedhan. Bara 2008 fi 2009 keessa balaa wal fakkaataan mudate akka tures yaadachiisanii jiru. Eejansii meetirooloojii biyyoolessaa keessatti ogeessi raaga qilleensaa kan yeroo dheeraa akka ta'an obbo Baqaaluu Taammana roobni ramaddiin baratame caalaa roobuun kun biyyattii gama kibbaa keessatti akka itti fufu ibsanii balaan dhaqqabus isuma kana waliin kan wal qabatu akka ta'e dubbataniiru. Jaarmiyaan gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan mootummaa Itoophiyaa waliin raaga dursaa ibsanii turaniin naannolee roobarraa lolaan argamu balaatti geessisu dabalatee biyyattii keessatti baatii guraandhalaa qabee hanga waxabajjiitti haala lolaa bishaanii roobarraa dhufuun dursanii eeggannoo gochuun barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Namoota miidhaman kana gargaaruuf hanqinni maallaqaa fi meeshaa adda addaa akka jiru ochaan ibseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Sanbata darbee bulchiinsa naannoo Gambeelaa keessatti hidhattoonni awutoobisii uummata deddeebisuu irratti haleellaa raawwatan jedhameen namoonni 7 madaa'uu isaanii jiraattonni himanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan. Haleellaa magaalaa Gambeellaa irraa fageenya kiiloomeetira 7 irratti dhaqqabe kana ilaalchisee itti gaafatamaan magaalaa Gambeellaa keessatti hospitaala sadarkaa duraa obbo Roon Goony namoota haleellaa kanaan miidhaman 7 wal'aanaa kan jiran ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Paartii mormituu ka ta'e sochii Deemokiraatawaa uummata Gaambeellaaf dura taa'aa ka ta'an obbo Saayimon Tuut atoobisiin kun namoota 60 fe'ee aanaa Itaangirraa gara Gaambeellaatti mootummaa bulchiisa naannoo sanaatti waajjira nagaaf nageenyaaf itti gaafatamaa ka ta'an obbo Bagwal Jook haalli kun innaa dhaqqabu innammaa yeroo sadaffaaf ta'uusaa fi atoobisoota eegumsa jalatti deemaa turan biraa inni kun duubatti waan hafeef kun isa mudatee jedhan kanneen badii kana geessisan waajjirri isaanii hordofaa akka jiru ibsuudhaan uummanni gama odeeffannoo kennuun akka gargaaruuf waamicha dhiyeessanii jiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinneerraa gabaaseera. Atileetiin Itoophiyaa dorgommii maaraatoonii biyya bakka bu'ee fiigaa ture. Xannaa Nagarii addunyaa kanarraa du'anii boqotee sirni awwaalcha isaa har'a caamsaa 6 bara 2024 magaala Finfinnee Bataskaana Saalita Mirat keessatti raawwatee jira. Atileet Xannaa Nagarii bara 1991 fiigicha guutummaa Afrikaa irratti bara 1992 biyya Jaappaan maaraatoonii Fukuokaa irratti bara 1994 biyya Xaaliyaanii maaraatoonii Veensi irratti hirmaatee kan mo'ate yommuu ta'u dorgommii Olompikii Baarselonaatii fi dorgommiiwwan adda addaa irratti biyya isaa bakka bu'uudhaan hirmaatee meedaaliyaa warqee 8 dabalatee meedaalaawwan 20 atileetii argachuu danda'eedha. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti bara 1962 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan dhalatee fi umurii isaa waggaa 54tti kan du'aan boqote atileet Xannaa Nagarii abbaa ijoollee dhiiraa 3 fi durba 1 akka ta'e Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Hordoftoota keenya seenaa atileetii kanaa fuula duratti bal'inaan isiniif dhiyeessuu yaalla. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo kiristaanonni ortodoksii Itoophiyaa guutummaa biyyattii keessatti ayyaana Faasikaa bakka adda addaatti kabajanii jiru. Oduu kana bal'inaan jaallannee gammadaatu nutti himti Kiristiina. Kiristaanonni amantii ortodoksii Itoophiyaa guutuu biyyattii keessatti
manneen amantaa dhaquudhaan ayyaana Faasikaa kabajanii oolaniiru. Itoophiyaan Awurooppaan alatti baay'ina uummata amantii Ortodoksii hordofu kan qabdu yoo ta'u, amantoonni hedduun guyyaa fannoo jechuun kan jimaata darbee san gara mana amantaa Abuna Taklaa Hayimaanoot kan handaara magaalaa Finfinnee jirutti argamuuf imalanii jiru. Bataskaanni kun bosonaan kan marfame yoo ta'u, namoota hedduu biratti akka bakka tasgabbaa'aaf qulqulluutti ilaalama. Guyyaa tokko booda jechuun gaafa sanbataa immoo amantoonni gara bataskaana guutuu magaalaa Finfinnee keessa jiranitti walitti qabamanii ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoosiif xumura soomana ji'a lamatti dhihaatu kabajaniiru. Itoophiyaa keessatti namoonni hidhaman jireenya irraa buqqa'an dirree irratti kan kufanii fi beelaan kan rakkatan jiru ka jedhan abbootiin amantii. Amantoonni guyyaa ayyaanaa kan namoota rakkatan gargaaruun akkasumas deeggaruun akka dabarsan gaafatan. Jibbaa fi adda ba'uun carraa keenya isa dhumaa miti ka jedhan abbootiin amantii kun abdiin keenya guddaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuusis jedhanii jiru. Waldaan amantaa warra biyyooti gama dhihaa irra caalaan isaanii bitootessa 31 ayyaana Faasikaa kan kabajan yoo ta'u, waldoonni Ortodoksii gama bahaa kanneen dhahaata yookaan kaalandarii Juuliyaan hordofan immoo gaafa caamsaa 5 ayyaana Faasikaa kabaju. Biyya Toogoo bulchaa jiru paarlamaa biyyattii keessatti barcuma harka caalaa injifachuu isaa komishinii filannoo biyyattii beeksisee jira. Oduun kunis kunooti. Kunis ba'ii filannoo yeroof labsame kan torban darbe sagalee kenname irratti mormitoonni fudhatama dhabsiisuudhaan kun akka qaama tarkaanfii aangoo pireezidaant Naasigbee dheeressuuf fudhatametti akka ta'e ibsameera. Ba'iin sagalee yeroof sanbata darbe galgala ba'e kun akka agarsiisutti paartiin biyya bulchaa jiru gamtaan Riippaabilikaa sagalee heera haaraa yaada filannoo pireezidaantii haquu fi miseensota mana maree pireezidaantii filachuuf aangoo kennu deeggarsa qorate irratti barcuma 113 keessaa 108 injifate. Tumaan heera mootummaa haaraan kun turtiin pireezidaantummaa waggaa 4 akka ta'u, kunis marsaa 2 qofa akka ta'u daangessee tumee jira. Umriin isaanii 57 kan ta'e Naasigbeen bara 2005 irraa eegalee aangoo irra kan jiran yoo ta'u, yeroo aangoo isaanii bara 2025tti xumuran paarlaamaa haaraatiin irra deebi'anii akka filataman hanga bara 2033ttis aangoo irra turuu akka danda'an taasisa. Mormitoonnis ta'e abbootiin amantii barri aangoo isaanii erga xumuramee booda seera miseensonni mana maree baatii bitootessa keessa raggaasisan erga kuffisanii booda mormiin akka ka'u gaafataniiru. Sanbata dabarsine kana yuunivarsiitii Virgiiniyaa keessatti hiriirtota deeggartoota Paalestiin 20 ol poolisiin to'annaa jala oolchuunii fi humnaan bakka buufata isaanii yeroo diiguun bittinsu argameera. Garuu immoo gochichi hiriirtota sana waan abdii kutachiisee hin fakkaatu. Baay'een isaanii immoo gaaffii isaanii guyyaa eebba isaanii irratti geessaniiru. Akkuma isa kutaa Michigan keessatti. Yuunivarsiitii Kolumbiyaa keessatti gamoo hiriirtonni dhuunfatanii turan kibxata darbe erga poolisiin humnaan gadhiiseen booda bulchaan magaalaa New York Eric Adams dilbata kaleessaa televiziyoona ABC sagantaa This Week irratti dhiyaate sirna eebba kanaarratti qaamni seera kabachiisu tasgabbiin akka jiraatu ni taasisaa jedhe. Hojii keenya ni hojjanna. Dhaabbatichi barattoota isaa eebbisiisuudhaa fi maatii isaanii wajjiniin yeroo bareedaa dabarsuun kabajuu fi yoo murteesse karaa nagaa ta'een akka raawwatamu ni mirkaneessa. Pireezidaanti Joo Baayiden kamisa darbe waa'ee hiriirtotaa ilaalchisuun ergaa dabarsaniiru. Hoogganaan duula filannoo Joo Baayiden Mitch Landrieu dilbata darbe televiziyoona CNN sagantaa State of the Union irratti dhiyaachuun ergaa ijoo Baayiden jechuun kan dubbatan. Eenyuyyuu mirga hiriira ba'uu qaba. Garuu hiriira karaa nagaati. Hiriira jeequmsaa kan hiriiraan yoo ta'e achuma irratti dhuma. Waan akkasiif bakki hin jiru. Farra Yihudaatiif bakki hin jiru. Warra Islaamummaan isaan sodaachisuufis bakki hin jiru. Kaadhimamaa pireezidaantii Riippaabilikaanii kan ta'uu danda'an Doonaald Tiraamp dilbata darbe kana waa'ee hiriira deeggarsa Paalestiin irratti taasifamu kan ilaaleen qeeqa isaanii haaromfataniiru. Akka miidiyaa hawaasaa isaanii isa Truth jedhamu irratti maxxansanitti mormii suukkaneessaa kana hundumaaf sababni jalqabaa Baayidenidha jedhaniiru. Yuunivarsiitii Michigan irraa ogeessi saayinsii siyaasaa Maayikel
Taarugoot kun tarsimoo siyaasaa Tiraamp irra deebiin filatamuuf ofii isaanii deeggaruuf itti fayyadamaa jiranidha jala. Barattoota dabalatee hiriirtonni akka hidhamanii mooraa keessaa baafaman barbaada. Garuu inni kana hin hubatu yookaan pirezidaantichi kana keessa kallattiin to'annoo xiqqoo tokkollee akka qabu beekamtii kennuu hin barbaadu. Yoo itti fufan garuu mormiin kun filannoo ji'a sadaasaa irratti dhiibbaa ni qabaataa jala Michael Taarugoot. I think the protests generally do favor Donald Trump. Akka yaadutti mormiin kun waliigalaan Donald Trump kan fayyadudha. Sababni isaas yaanni isaanii kan deeggartoota isaatiin harka caalaa faallaadha. Akkasumas carraan ba'uu isaanii guddaa ta'e gara biraatiin immoo hirmaannaa dargaggootaa hir'isuu mala. Keessumaa dargaggoota warra Joe Biden deeggaran. Pirezidaanti Joe Biden kibxata dhufu kana godambaa yookaan muuziyeemii Holocaust muuziyeemii isa yaadannoo naazii lammiilee Yihuudotaa itti fixa irratti waa'ee farra Yihuudotaa ittisuuf tattaaffii godhamu ni dubbatu jedhame eegama. Torban Donald Trump kan ilaaleen immoo dhaddacha mana murtii yakkaa New Yorkitti dhiyaachuunii fi duula filannoo haaraa gaafa caamsaa 11 New Jerseytti taasifamuuf jiruun baay'ee qabamaa ta'aa jala gabaasni Veronica Balderas Iglesias.